Nagaa fi haraarrii jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif abaayatu kabajamuuf jaalatamuu hordoftoota buzeetu akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Gooftaadhaaf ulfinni galanni guddaan haa ta'u. Ani nagaa kooti isinis waaqayyoon gargaaramtanii nagaan keessan guutuuf irraa akka ta'e abdii guddaan qaba. Waaqayyoo inni nagaatti anaaf isiniin eegee barruu harka isaa irratti nu baatee caba lafee dhangala'a dhiigaa balaata isaa du'a lubbuun oolchee fooniif hafuura keenya lubbuu keenya wal keessatti eegee warra nagaa waliin jedha inni nu taasise inni nu gargaare gooftaan nu jaallate bara baraan haa eebbifamu. Nuyi kan jiraanne beekumsa keenyaaf dandeettii keenya miti dadhaboota wallaalota cubbamoota taanee utuu jirru araarri waaqayyoo ni daangaa hin qabne kun nuuf baay'ate jaalalli isaa ofitti nu dhiyeessee warra nagaa qaban nu taasiseera. Aamiin. Sababa kan waaqayyoo taaniif nagaa dhaabbataa qabna. Otoo biyyi lafaa nutti hin mijatiin, otoo jireenyi nutti hin toliin, otoo bu'aa ba'iin baay'een jiru yeroo hundumaa nagaa kan himannuuf nuti sababa kan waaqayyoo taaniif, sababa waaqayyoo gara keenya ta'eef gammadi nama kan waaqayyoo taate dhugaa Yesuus bara baraan gooftaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hordoftoota koo baga nagaadhaan dhuftanii arras viidiyoo haaraadhaan gara keessa dhufeen jira. Viidiyoo kana hamma dhumaatti na waliin hordofaa isiniin jedha. Egaa akkuma durgochaati turtan egaa isin beektotaati viidiyoo kana like, share, comment gochuutiin na faana tura. Akkasuma immoo maatii haaraan har'a gara chaanaala koo dhuftan subscribe gochuutiin gara maatii kootti dabalama isiniin jedha. Kana waan raawwattaniif immoo eebbifama. Waaqayyo isin haa eebbisu. Irraa sagalee waaqayyoo qabadhee gara keessan dhufeen jira. Warri qulqulluun immoo hiikee nu barsiisaa isinis dhaga'uudhaaf of qopheessaa. Ameen. Waaqayyoo warra dhagaan ittiin dubbata. Warra isa barbaadaniifis immoo hin argama. Zakkiyoos gaaf tokko Yesuusin arguudhaaf barbaacha godhe. Akka inni Yesuusin hin argineef garuu haalli baay'een isa daangeessu ture. Tokko haala hojjaa isaati. Lammaffaa immoo namoonni baay'een Yesuus duukaa waan jiraniif namni kuni Yesuusin arguu keessa isaa hin fedhe malee yericha isaa arguu hin dandeenye. Garuu wantoota yeroo sana isa daangeessan sana sababa godhatee duubatti hin deebine barbaacha isaatiif ittuma fufee maal godhe gara mukaa Qilinxoo jedhamutti ol ba'ee Yesuusin arguu barbaade. Yesuusin garuu keessa isaa waan bareef akka Zakkiyoosiin kun isa arguu barbaade akka inni isa arguuf murtoo godhe waan bareef adeemee gaafa yeroo ga'u yaa Zakkiyoos gadi bu'i har'a mana kee oolutu naaf taatee jedhe. Ameen. Haaluma mijanne keessa jiraadhu sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf Yesuusin arguudhaaf ati murtoo godhi. Malee waaqayyo sittin dubbata, sittin mul'ata. Waaqayyo immoo mul'atee dubbatee nama fayyisa, hidhaa namaa hiika. Waaqayyo gaafsan Zakkiyoositti mul'atee Yesuusin natti arguu barbaaddu ani kanumaa jedheeni ittoo mul'isee bira hin darbine maal godhe gara mana isaatti wajjin galee maaddiitti wajjin dhiyaate. Maqaa namoonni ittiin isa beekan cubbamaa ta'uusaa sanas isarraa kaasee cubbuu isaaf araara godhee mana isaa maatii isaa fayyise. Ameen. Har'a waaqayyoo sababii sagalee kanaatiin jireenya kee irratti waan hojjetu qaba. Mana kee irratti waan hojjetu qaba. Baasirraa buusuu qaba. Waan si hubachiisu qaba. Karaa itti si deebisu qaba waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Yesuus bara baraan gooftaadha. Ati garuu barbaaddannaan kee barbaaddannaa dhugaa haa ta'u. Dubbii waaqa dhaga'uudhaaf gurri kee haa banamu. Yoo isa waaqayyo sitti dubbata. Yesuus gooftaadha. Sagalee waaqayyoo har'a waliin qooddannu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa kaasee kan waliin qooddannudha. Mata duree waliin qooddannus waaqayyotti amanuu kan jedhudha. Mee gabaabsinee waaqayyoon galateeffannaa. Gooftaan dhageettii keenya akka nuuf banu anas dadhabdu kanaaf wallaaltu dubbachuuf akka na gargaaru mee gooftaa waliin kadhadha. Yesuus gooftaadha. Abbaa bara baraa hafuura qulqulluu maqaan kee haa eebbifamu. Gargaaraa koof gargaara dhaloota kanaa kan taate waan hundumaa keessatti ayyaana keetiin wajjin jirtaa bara baraan eebbifamu. Ammas immoo yaa Waaqayyo guyyaaf yeroo nu eebbistee kennite keessaa yeroo kana yerootti dubbii kee dhaga'uudhaaf fuula keetti argamnetti maqaa Yesuusin waaqarraa sagalee hirkite tokko keenyatti akka dubbattuuf siin kadhadha. Sababii sagalee kee kanaaf ba'aan keenya habu. Humna sagalee keetiin maqaa gooftaa Yesuus dhana hiikkatu. Humna sagalee keetiin gaaffiin keenya deebii argatu. Hubannaa addaatiin of kenni. Ayyaana kennu gargaari. Ilaa yaa Waaqayyo. Phaawulos faa gaafa Xiimotewos faa faana wangeela lallaban sanatti dubartittiin yaa Waaqayyo gooftaa
uffata miidhagaa uffattee daldaaltu tokko maqaan ishii Liidiyaa kan jedhamtu otoo isaan wangeela lallabanii gurri ishii banamee dubbii kee dhageesse isittis amantee manni ishiif ishiin fayyani maqaa Yesuus Kiristoosiin kinoo anis dubbii kee nan dubbadha miidiyaa kanarratti dhaloonni gurri isaanii banamee dubbii kee dhagahanii sitti amananii akka fayyaniif sin kadhadha maqaa Yesuusin gurri dhalootaa dubbii kee kanatti habbanamu maqaa Yesuusin dubbii kee dhagahanii haa fayyani ulfina keetiin darbe nu gargaari ameen Yesuus gooftaadha meena dubbisa sagalee waaqayyo Yesuusitti fufee bartoota isaatiin garaan keessan hin raafamiin waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessaa iddoon jireenyaa baay'eetu jira otoo inni hin jiru ta'e isinitti nan himan ture iddoo jiru sana isiniif qopheessuudhaaf nan adeema yommuun dhaqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufeetan gara ofii kootiitti isin fudhadha jedhe ameen Toomaas immoo yaa gooftaa eessa akka ati dhaqxu hin beeknu karicha immoo attamitti beekuu dandeenyaa jedheen Yesuus immoo deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu jedheen Yesuus bara baraan gooftaadha mata dureen koos maali waaqayyotti amanuu lafa kanattis gooftaan keenya Yesuus bartootatti gaafa dubbatu garaan keessan hin raafaminaa anatti amanaa yookiis waaqayyotti amanaa jedhe warri waaqayyotti amananii hin raafamanii hin sodaatanii maaf jennaan Yesuus Kiristoos karaadha dhugaadha jireenya kanaafi isin immoo egaa Yesuus Kiristoositti amantanii karaa dhugaa jireenya ta'uusaa beektanii akka warra jireenya hin qabneetti akka warra karaa irraa bareetti raafamuu fi gadduun sinirra hin jiru maaf jennaan abdii jireenya bara baraa of keessaa qabdu karaa badisaa irra otoo hin taane karaa jireenyaa irra jirtu yoo maal gootan yoo waaqayyotti amantan kanaafi akka warra biyya lafaatti akka warra waaqayyo hin qabneetti raafamoo otoo hin taane waaqayyotti amanaatii jiraadhaa malee hin raafaminaa jireenyi karaan dhugaan kanadha jedhe Yesuus bara baraan gooftaadha waaqayyotti amanaa kan jedhu mata dureen koos tarii namoota mana hordofaa jirtan kana keessaa waaqayyotti kan amanne jiraachuu dandeessu waaqayyoos maali maqumaaf malee warri waaqayyotti amananii wanti isaan argatan yookiis faayidaa warra waaqayyotti amananiif ta'u maal inni kan addaa baastanii hin beekne jiraachuu dandeessu kanaafiyyuu waaqayyotti amanaa waaqayyoo karaadha dhugaadha jireenya warri isatti amananii abdii jireenya bara baraaf keessaa qabu warri isatti amananii irraafamanii waa akkasa jabaatu wajjin jira waan ta'eef ameen galanni waaqayyoof haa ta'u egaa qabxiilee muraasa qabadhee dhufe keessaa ayyaa qabxichallee hamma xumuruu hin danda'u viidiyoo dheeraa yoo waraabimmoo waan naaf hin deemneef gaggabaabsee yeroo itti aanu sitti fufna har'aaf garuu waaqayyotti amanaa ergen jedhee warri waaqayyotti amananii wanti isaan argatan maalinni yookiis immoo faayidaa warra waaqayyotti amananii dhiifama bubbeetu balbala jira faayidaa warra waaqayyotti amananii waliin ilaalla faayidaan warra waaqayyotti amananii maali yoo jennu warri waaqayyotti amananii ifa bara baraa keessa jiraatu maaf jennaan otoo waaqayyotti hin amaniin yommuu biyya lafaa keessa jirru jechuun dukkana keessa jirraa jechuudha erga immoo gara Yesuusin dhufnee Yesuusin fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee abdii jireenya bara baraa keessaa qabaannee nuti warra ifa bara baraa keessa deddeebi'anidha maaf jennaan Yesuus Kiristoos ofiidhuma isaatiiyyuu ifadha yoo isatti amanne nutis immoo ijoollee ifaati warra ifa keessa jiraatanidha malee warra dukkana keessa hin jirredha dur yommuu biyya lafaa keessa jiru warra dukkanaa ture garuu Kiristoosiin isa ifa ta'e kanatti erga dhufnee isatti amanne itti warra ifa qabanidha kanaaf faayidaa warra waaqayyotti amananii dukkana keessaa gara ifaatti dhufanii ifa bara baraa keessa jiraatu gooftaan eebbifamu sagalee waaqayyoo
Asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irraa kan dubbisaa. Akkas jedha. Egaa haalli teessuma kun mijataa waan hin taaneef macaafa qulqulluu lakkamta kan qabadhe jiru isinitti jechuu dhiisuu danda'a. Akkas jedha nan dubbisaa. Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana arge sanatti amana malee anatti amana miti. Namni ana argus isa ana erge sana arga. Eenyu illee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kana dhufeera. Maal jedhee? Eenyu illee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa dhufeera. Kanaaf warri Waaqayyotti amanan dukkana keessatti hin hafanii ifa bara baraa keessa jiraatu malee jechuudha. Ameen. Ifa keessa jiraachuu barbaaddaa? Yesuus Kiristoositti amane. Inni ofiidhuma isaatii ifadha waan ta'eef. Ofii isaatii ifa ta'ee dukkana keessa nama hin jiraachisu. Mee amma maabiraatiin ofiisaadhaa hin ifa. Akka ifu nutti mul'ata miti. Mana keessa jirru kanas hin ibsa, nuufis hin ibsa. Ofii isaatiis ifaa, mana kanas ibsaa jira jechuudha. Yesuus Kiristoosis ofii isaatii ifa, warra isatti amananiifis immoo ifa bara baraati. Ameen. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Inni lammaffaan immoo warri Waaqayyootti amanan faayidaan isaanii maal inni yoo jettanii nagaa bara baraa yookiis nagaa dhaabbataa qabu. Ameen. Warri Waaqayyootti amananii nagaa biyyi lafaa hin qabne, nagaa addunyaan hin qabne warri Waaqayyootti amanan immoo qabu. Ameen. Asuma wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irraa nan dubbisa. Nagaa isin biratti nan hambisa, nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan irraafaminaa hin sodaatinis. Garaan keessan irraafamin hin sodaatinis. Maaf jennaan ani nagaa koo isin biratti nan hambisa. Nagaan ani isiniif kennu immoo akka biyyi lafaa kennutti miti. Kanaafiyyuu nagaan keenya nurraa fuudhama. Nagaan keenya dhaabbataa miti jettanii irraafaminaa hin sodaatinaa. Nagaa isin irraa fudhatamne, nagaa isin irraa hin jijjiiramne, nagaa haalarra hin dhaabbanne qabdu. Kanaaf sodaachuu fi raafamuun abdii kutuun isin keessatti argamu qooda qabaachuu hin qabu. Ameen. Ati sababa kan Waaqayyoo taateef, sababa Waaqayyootti amanteef ifa bara baraa, nagaa bara baraa qabda. Kanaafiyyuu irraafamee hin sodaatin. Warri Waaqayyoon hin qabne, warri dukkana keessa jiran, warri nagaan isaanii guyyaadhaa guyyaatti jijjiiramu, warri nagaan isaanii qabeenya ta'e, warri nagaan isaanii uffata ta'e, isaan raafaman malee ati warri abdii jireenya bara baraa of harkaa qabdu, namni ifa keessa jirtu, namni nagaa dhaabbataa qabdu, raafamuun sitti hin jiru, abdii kutuun sitti hin jiru, sodaachuun sitti hin jiru. Biyyi lafaa yoo raafamuyyuu ati hin raafamne. Inni si wajjin jiru isa raafama gab godhu. Inni si wajjin jiru isa dukkana ibsu. Inni si wajjin jiru isa nagaa dhaabbataa qabu. Ameen. Yesuus bara baraan gooftaadha. Inni sadaffaan immoo faayidaa warra Waaqayyootti amananii mootummaa Waaqayyoo keessa bara baraan jiraatu. Ameen. Warri Waaqayyootti amanan mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti. Jedheera kan gooftaan iddoo isiniif qopheessu nan deebi'a. Iddoon isinii qopheessu kanatti immoo deebi'ee dhufee isin fudhadheen iddoo ani jiraadhu akka jiraattan nan godha. Iddoo ani jiraadhu akka jiraattan. Warri Waaqayyootti amananii iddoo manni jiraatu jiraatu. Innis mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa, isa nagaa, isa boqonnaa of keessaa qabu. Mootummaa Waaqayyoo kan nagaa fi kan gammachuuti. Roomaa keessatti mootummaa Waaqayyoo mootummaa nagaa fi mootummaa gammachuuti malee mootummaa nyaataaf dhugaatii uffataa miti. Ishoo warri Waaqayyootti amanan abdii akkanaa qabu of keessaa. Maqaan isaa eebbifamu. Maatiyos 25:34 irraa dhaqeen dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 irraa dubbiseen xumurra. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii kottaa mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa jedhe. Maal jedhe? Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii kottaa mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa jedhe. Warri Waaqayyoon eebbifaman, warri Waaqayyoo waaman, warri isatti amanan mootummaa Waaqayyoo isa uumamuu
biyya lafaati jalqabee nuuf qophaahaa jiru kanatti dhaqanii jiru. Eenyu isaan? Anasi dorgomaa ta'e mootummaa waaqayyoo kan kee godhachuudhaaf. Dorgomaa ta'e mootummaa waaqayyootti galtee nagaaf gammachuu eebba bara baraasaa sana hammaarrachuudhaaf dorgomaa ta'e akkamitti isatti amanuudhaan isatti abdachuudhaan kan isaa taatee jiraachuudhaan dorgomaa mootummaa waaqayyoo ta'e. Yesuus bara baraan gooftaa. Namni waan lafa kanarraa isa darbuuf dorgomaa ta'a. Ati immoo jireenya bara baraa argachuudhaaf akkamitti akka dorgomaa taatu situ beeka. Yesuus haa eebbifamu. Yeroo dhufu waliin xumurraa gooftaan sinaa eebbisu hafuurri qulqulluu caalchisee sagalee kana siniif haa ibsu. Eebbifamaa maatii waaqayyoo.